isa dhaaba lamaa ture dhaamni lamaa ture ayfelloo fi olleefis ummatuma keessa ture wayii hurrumni jira ummataatu hurruma obboleeyyan kiyya hurrumni ummata tanaafu ummataatu ummatuma garteen maantan akkas nu goota hoggaa waraanni mootummaa dhaqeju saniitu isaan dhoysee taa'u jiraani this is true kana dhugaan jirtu kana tanaafu ummataatu if keeysaa baasuun feene maaliif bakka bu'oonni isaanii caffee keeysa jiran caffee barmaqaasituma baasanii caffee oromiyaawi caffee oromiyaa caffee tana keeysa beeyta naachaa jira qoree jira amma caffee keeysa ta'aniiti naachaa fi qoree ta'anii beeyta bar caffeen tun waa hedduu dhoysitee teeysi beeytanii wanni imma caffee oromiyaa janiifu maquma caffee kanaafu bar shiraa keessa jira maqummaan kunuu jijjiiramuu qaba maqummaan kunuu jijjiiramuu qaba caffee miti tun caffee miti tun caffee miti caffeen tun jijjiiramuu qabdi maqummaan kunuu jijjiiramuu qaba wanni caffee oromiyaa jan hin jiru bakka gartee mooraa gartee caffee tortortee beeytani tortoraachuu wal gahe caffeen tun waa hunda baattee teessi tortora baattee teessi qurxummii keessa jiraata rirriittuu janitti makkana nama liqimsitu santu keessa jira qoree keessa jira qoree keessa jirtullee firraan agartuu beeyta qoree keessa jirtullee firraan agartuu jechuudha tanaafu maqummaan kunuu haaree jijjiiramuu qabaa maqaan caffee jan kun jijjiiramuu qabaa gabaabaa beeyta maqummaan caffee jan kunuu jijjiiramuu qabaa wannummaan caffee jan kun jijjiiramu yoo jijjiirame malee nagayni oromiyaa keessatti hin bu'u maqummaan kunuu maqaa khayrii hin qabne beeyta ijoolleen hoggaa harargetti ijoolleen hoggaa fadhiideeytee dhukkubni gartee cinqee maqaarraa jijjiiran ni beeytanimi warri harargee taatan ni beeytan ijoollee yoo dhukkubni cinqee fadhiideeyte maqaarraa jijjiiran dhugaan isin himaa bar amma caffee tana maquma caffee kanaa jijjiiruu qaban maqummaan kunuu jijjiiramee maqaan haarayni dhufuu qaba dhugaan sanii alatti wanni takkaillee hin jijjiiramtu jechuudha yoo maqaa san jijjiiran qofa wanni waaqa ceelu wanni biraan jiru yoo maqaan caffee jan kun jijjiirame lafti sun qaceelti hanga maqaan sun jijjiiramnetti wanni sun qaceeltu oda kan qaceelan maqumaa haareetti maqaa barbaadu qabdi oromoon maqaa jijjiiruudhaaf caffee jan caffee oromiyaa a'uuzu billah dhukkubni bakka tana keessa jira jechuudha hanga maqaan kun jijjiiramnetti teessumtirra dhiifama baleen kiyeme teessumtirra taa'anuu jijjiiramuu qabdi teessumtummaan gartee maqaan caffeellee jijjiiramuu qaba maqaan kunumaa jijjiiramuu qaba maaliif maqaan kun dhukkuba akkumaan isin hin ijoolleen hoggaa fadhiidoyti yoo dhukkubni cinqe maqaarraa jijjiiran caffee oromiyaati miti tun dhukkuba oromiyaati dhukkuba oromiyaa kana gartee maqaa haaree baasuuf qaban kun maqummaanuu maqaa dhukkubaati caffeedhaa miti maqaa dhukkubaati dhukkuba kun addunyaan beeyta dhukkubni tokko hoggaa dhufe bakka irraa dhufe laalan dawaa bara achii booda dawaa tolchanii jechuudha amma gartee oromiyaan nagee harkachuudhaaf maqaa caffee kanallee jijjiiruu qaban dhukkubachi walgee kanallee balleessuu qaban kun dhukkuba bakteeriyaatti afuufuu qaban dawaatti afuufuu qaban maaliif hin dhinan amma kanneen lilmee amma dhukkubni koroonaadha hanga wayyaa beeyta warri lilmee takka fudhatee fi kalama fudhatee fi kasadi fudhate wal dhabaa beeyta tanaafu amma yoo lilmee sadiillee fudhatte yeroo gari kalaydaa ta'ee si dhufaa beeyta akka diifafaa ta'ee ammoo lafaan sin dha'u tanneen caffee san gartee dawaa kuma sadiinuu yoo dirten fayyitu san balleeysuu qofa balleeysuu beeyta ni gatanii batu dawaatti afuufuudha summii gartee maaliif dhukkubni amma maqaa jijjiirtee bakka jijjiirtus ummanni huyyochi keessa jiraatu nagayni hin jiraatu
namni nagaya oromiyaa oromoo xiqqeessee nagaya booreysaa jiru caffeessanii jechuudha. Hanga caffeen sun hin bannetti ummanni keenyallee nagayaan harkatu. Qaaniin guyyuma guyyaan qaaniin nu ida'amaa deemti. Guyyuma guyyaan qaaniin nu dhufaa jirti. Muummichi ministeeraa kabajamaan sigalee Oromoon hin masheenne haati Oromoo hayyuu meeqa dhalte hayyoota hedduu qabna sammuu haaraya ta yaada haaraya qabdu ta gartee dhukkuba hin qabne jijjiiruudha jechuuchi kaa'uudha. Kanaa alatti namuma akka gartee hunqaa kaa'uu taane jechuudha dhukkubuma naanneessuu dhukkubnummaan akkana naanna'u kana dhukkubuma akkana naanna'u. Bar dhukkubaa wal ga'e wanti bar dhukkuba naannoorraa dhukkuba bar gandarraa ka'ee gandarraa naannoo dhufee laal ganda bulcha kun gandarraa ka'eeti araddaa bulcha araddaarraa ka'eeti aanaa bulcha. Dhukkuba kanaatu achirraa ka'ee hunno bar dhukkuba jalarraa ka'ee bar dhukkuba gandarraa ilaa hanga caffee dhufee bar amma isin bar gubbaarra seetanii bar dhukkuba jalarraa ka'eetu achi wal ga'e waan qa'eerraa abaaranii achi wal ga'e bar dhukkuba achi wal ga'e bar beeytanii kasitti namni tokko wanni bakka san jira eessarraa kaate laalame aradda bulcha kun kutaa bulcha kun mana barnoota dhukkuba laalage maali soonni kana dhukkuba achi wal ga'e dhukkuba kana balleeysuudhaaf muummichi ministeera akka nagayni bu'u yoo barbaade amatamaan fudhanne waraanatti bobbaase waraanni naannoo san bulchee naannoo oromiyaa tana waraanni bulchee kumaandi boostiin irra taate haa ummanni gartee ummata nagayaa filatu jechuudha. Ummanni ummata nagayaa haa filatu. Dhukkubaa achi mana mooraa dhukkubaati caffee dhukkubaati sun. Mee dhukkuba gandarraa ilaa hunnoo achi wal ga'e bar dhukkuba jalarraa ka'ee mataarra bahee bar dhukkuba miilarraa ka'ee mataarra jiru bara Oromoo namni bulchaa jiru namni naannoo Oromiyaa bulchaa jiru dhukkuba gartee qeensarraa ka'ee rifeensa gubbaa jiruutu achi wal ga'e dhukkuba achi wal ga'e mana dhukkubaati bar caffee dhukkubaati bar dhukkubsatoota ummanichi jiru suni ummanichi wal ga'e sun hundi dhukkubsatoota bar akka waa quban qabneetti hattuun achi wal geessee wal gaafatti hattuutu achi wal gaafata rabbi sodaadha sagaleen hin jirtu yoo hin dhageenye waa fadhu sagaleen tiyya ni jirti bilbileen kiyya tokkoon irra bilbilee takkaan irra bilbilee ilmaan caffeetiin se'a ilmaan caffeetiin se'a sagaleen hin jirtu ne sagalee kol darbaabo warri sagalee dhageessan ol facaasi takka lama takka sagaleen warri dhageessan sagaleen ni jirti mire sagaleen hin jirtu hin dhageemu duwwa jaasa hin dhageemu sagaleen boo isiniif yaati kanuma ol facaasi ne sagaleen ni jirti mi takka ol darbaame yoo na dhageessan yes ni jirti thank you sagaleen ni jirti galatooma sagaleen ni jirti dhukkubachi wal ga'e kana nooja sagaleen hin jirtu ni jirti sagaleen boosaa kan dura yaadisi mo warra caffeesani warra caffeen dhaga'u beeytaa warra caffee kun beeytaa gurra mooraa keessa jira gurri keessa moora baaseen se'a warri caffee kun gurri isaanii moora baase beeyta ilmaan caffee xuuxxoo'ee oli wayani haawat awo ilmaan caffee kun nu cinqanii ilmaan caffee achi balleeysanii beeyta alaas ni jirani beeyta warri caffeedha ilmaan caffeedha alaas ni jira meedha abbaa mee eenyuuf kanneen jiro caffee dhukkubaa tana tun caffee dhukkubaati mee akkamiin namni mana dhukkubni keessa jiru keessa dawaa barbaada dhukkubsataadhaan wallaani jedha dhukkubsataadhaan caffee dhukkubsattuudhaan hiigaa dawaa barbaada mana dhukkubaa mee akkamiin
bakkarraa dheessuu qaban irraa dawaa barbaadan uummanni keenya. Wanni fayyaa qabu keessaa yaasanii beeyta. Waan fayyaa qabu keessaa yaasanii meedha abbaaboo sagaleen hin jirtu. Sagaleen hin jirtu. Yoo sagaleen hin jiraanne egaa haaree seennee haaree baanee deemna. Akkam jettarre yoo sagaleen hin jiraanne haareetti seennee baanee deemna. Sagaleen hin jirtiini? Warra arraba adiisaa bara arraba quufnee jirra. Arrabni warammaa qaama nuu ta'e ogguun ukkaatee sirraa dhoyna hattuudha. Caffee dhukkubaa keessa dawaa namni akka barbaada. Sanbar mana san manni sun inumaa gubachuu qabaa baduu qaba manni sun. Manni sun hin tollee baduu qaba. Caffee Oromiyaatiin sun dhukkuba Oromiyaati. Dhukkuba Itoophiyaati. Sun caffeedhaan miti. Dhukkuba. Hanga caffeen sun hin bannetti dhukkubsatoonnichi keessa wal ga'e kun hanga dawaan harkannetti sigalee dhukkubni mee ilaalamma mee wanniin isin himu timaamtim yookaan dinnicha kudhan yoo waliif fidde tokko gartee yoo fayyaan qabaanne hunda isinii ajeessa yoo bakka takka waliin goote amma caffee san keessa nama feete gaarii yoo fidde hellaan dhukkubsataa irra hedduu mire isallee fayyada horkan. Kanaafuu nagayni bu'uudhaaf wanni sun baddu malee nagayni hin bu'u. Hin jiru hin dhufu nagayni hin jiru. Maaliif shaneen caffee keessa jirti. Akkamitti caffee keessaa yoo caffeen balleessin akkamitti shaneen batti? No way. Caffeen sun baduu qabdi caffee miti. Caffee gartee dhukkubni hunda keessa wal gahee beeytan. Moona dhukkubaas. Nama feete gaarii fidi. Nama feete yoo gaarii fidde hin fayyu. Dhiisuu hin danda'u haa dhukkubsataa irra hedduudha. Hanga feete yoo nama gaarii fidde bakki sun hin qajeeltu hanga jijjiiramtutti guututti. Warri ni irree kanneef seenaa dubbadhaa yookaan bahaas keessan irra. Warri gartee harka baaftan yoo yaadan qabaanne baha yoo yaada qabaatan kootta. Kootta mee yaada qabaatan. Warreen kanneef yoo hin dandeenye seenuu hin dandeenye bahaa deebi'a. Kanaafuu sigalee caffeen sun yoo badde qofa kan biitti teenya nagee harkatu. Kan hawaasni keenya badhaadhina bira gahu yoo caffeen sun badde qofa. Hanga caffeen sun jirtutti nagayni isin jiru. Namni numa saamama qabeenyi hojiirran oolu. Sigalee kanaafuu caffeen sun dhabamuu qabdi. Caffeen sun dhabamuu qabdi baduu qabdi jenna jechuudha. Akka gartee deeggartoota